Arkafune akkam jirtu daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Adaamaa Broadcasting Service. Qophii addaa keenya guyyaa irraatiin waliigaltee nageenyaa bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa waraana adda bilisummaa Oromoo waliin guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinneetti mallatteessee ilaalchisuudhaan miirri hawaasaa maal fakkaata jechuudhaan magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Dambalaa aanaa Malkaa Adaamaatti argamne kutaalee hawaasa garaagaraa waliin marii geggeessina. Kutaaleen hawaasa garaagaraa kallattiidhaan dargaggoonni, dubartootni, maanguddoonni, hojjettoonni mootummaa fi caasaan hooggansaa marii keenya kanarratti nuuf argamanii jiran guddisnee isaan galateeffanna. Egaa sagantaan keenya waliigalteen kun hiikoo nageenyaa akkamii qabaa? Akkasumas fedhii misooma hawaasichaa daran si'eessuu fi onnachiisuudhaaf waliigalteen nageenyaa guyyaa kaleessaa mallattaa'e hiika akkamii qaba? Waliigalteen mallattaa'e kun gocha qabatamaatti akka jijjiiramu hawaasa irraa maaltu eegama dhimmoota jedhan irratti mari'achaa waliin turraa aga xumura qophii keenyaatti nu dhaggeeffachaa nu daawwachaa waliin turaa kan isin jennu qopheessaan qophichaa an Alamuu Hirphaati ogeessi kaameeraa Oliifan Tasfaayee qophicha qaqaceelchuudhaan Awweeraa fi Qaaduuna waliin jirti. Mariin nageenyaa waliigalteen nageenyaa mootummaan kaleessa uume kan akkamitti ilaaltan? Galma gahiinsa saafoo maaltu ta'uu qaba? Faayidaan inni qabu maali? Nageenya waaraa namni bahee galee hojjetee yaaddoo tokko malee jiraachuudhaaf maaltu ta'uu qaba? Akkamitti hubattan walumaa galatti murtii pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa kaleessa fudhatan kana isa jedhu namoota muraasarraa fudhan. Obbo Magarsaan gara boodaarra yaada nuu kennu. Hawaasarraa jalqabna waan ta'eef carraa isinii kennina. Duraan dursa carraa kana argadhee abbaa seenaa ta'e miidiyaa kana fuuldura dhaabbadhee si yaada kennuu kiyyaaf dursee isinin galateeffadha. Isa taan gara yaada kiyyaatti galuudhaan dura uummanni Oromoo kaabaa kibba bahaa dhiya jiru baga gammaddanii baga gammannee jechuun barbaada. Kan arguu keenyaafis hawwii keenya ture. Haadholiin siiqqee, abbootiin gadaa, warri qaalluu, warri kallachaa, warri farda fe'ee ba'e, warri leexaa fe'ee ba'e, warri ilma namaa qambara fannisee isgoo jedhee waaqa kadhate sun yaa ulfaatanii haa jiraatanii borullee iftaanillee isaanitti baay'ee gammannaa baay'ee boonnaa bu'aan keessanis qabsoon keessanis baga galma isinii ga'e ishoo ilmaan abbaa gadaa lamaan wal cinaa dhaabbatanii gizee isaan walii mallatteessan dhugaa dubbachuuf ani keessa kootu imimmaan na guute jecha nan boo'ee jecha akka dubartii ciniinsuun qabdee kaabaa kibba bahaa dhiya namni bahee galuu an awwaala an du'e awwaallachuu kan qote haramachuu kan haramate ammatee galuu bakki dadhabe jiraacha magaala Adaamaa magaala nagaadha magaala seena qabeessa jarri kun walii galuun nuuf dungoo haaratu nuuf boba'ee nuuf ibsame iftuu ganamaati ijoollee abbaa gadaa geggeessitoota abbaa gadaas qaroo kanaa jaarraa kana keessatti jaarraa addunyaa raafamaa jirtu kana keessatti ilmaan qaroo akkanaa uummata Oromoo keessaa uumamuu isaaniitiifis baay'een itti gammada. Uummanni Oromoos baga gammadee baga geggeessitoota akkanaas horattanii geggeessaa tasgabbiidhaan waa laatu waa balleessu otoo hin ta'in geggeessaa waa fageessee yaadu kaleessas akka addunyaatti abbaa noobilii nageenyaa turre har'as immoo abbaa noobilii nageenya abbaa gadaa ilmaan abbaa gadaa ta'uu keessaniif baga gammaddanii baga nuuf jiraattanii nuu jiraadhaa boruuf iftaanis isin wajjin jirra warri hafellee warri gamaa gama naaraa qabu nagaadee siyaasaa ta'uu hin qabu jechuudha. Duraan dursee uummanni Oromootii fi jiraattonni magaalaa keenyaa magaalaa Adaamaa fi aanaa Malkaa Adaamaa baga gammadanii jechuun barbaada. Egaa akkuma beekamu uummanni Oromoo rakkoo akkamii keessa akka ture waggaa dheeraadhaaf naannoo waggaa 5 waggaa 6 baay'een keenya hin beeknaa jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana aantummaa mootummaan keenya uummata isaatiif qabu rakkoon kamiyyuu yoo jiraate uummata isaa bira akka hin dabarreen rakkoowwan hedduun jiraatanis
mootummaan keenya mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo ammaa kana keessattuu guyyaa kaleessaa waliigalteen mallatteeffame uummata Oromootiif baay'ee deebii guddaadha jechuudha. Akkuma beekamu uummanni keenya kaabaa kibbaa baay'een rakkoo nageenyaa guddaa keessa ture jechuudha. Kanaaf hojiin kamiyyuu kan milkaa'uu danda'u misoomni kamiyyuu biyya kana keessatti misoomni itti fufsiisan dhufuu kan danda'u tokko uummanni tasgabbiidhaan yoo jiraatedha. Uummanni tasgabbiidhaan yoo jiraate nageenya isaa eeggatee misooma isaa fiduu danda'u jira jechuudha. Itti aansee waliigalteen yoo jiraate uummanni yoo waliigale biyya kana keessatti uummanni keenya yoo tokko ta'e tokkummaan uummataa yoo tokko ta'e misoomni guddaan biyya kana keessatti dhufuu danda'a jechuudha. Itti aansee nageenya yoo jiraate biyya keessatti nagaan gaafa jiraate uummanni tasgabbaa'ee dinagdee isaa karaa tasgabbii qabuun hojjetachuu danda'a jechuudha. Kanaaf nageenyi biyya tokkoof biyya hundaaf keessattuu akka magaalaa Adaamaatti qofa odoo ilaaluu hin qabne akka biyyaatti nageenyi baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Itti aansee waliigalteen yookiin paartinarshiipiin baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Uummanni keenya waliigalee rakkoowwan karaa adda addaatiin jiru qolachaa yeroo ammaa kana immoo waliigaltee irra geenyee jira jechuudha. Kuni uummata Oromootiif keessattuu uummata Oromootiif baay'ee kan nama gammachiisudha jechuudha. Kanaaf akkuma sila durattis ka'aa ture hojiin misooma magaalaa keenya keessatti keessattuu aanaa malkaa Adaamaa keessatti rakkoo bulchiinsa gaarii yeroo dheeraa kan ture kan hiikkateef haga ta'e uummanni keenya qindoomee rakkoo nageenya isaa ofirraa qolaa harka tokkoon nageenya isaa rakkoo nageenyaa ofirraa qolaa misooma isaa waan hojjeteef hojiin keenya milkaa'e jechuudha. Kanaaf ammas uummanni keenya uummanni magaalaa keenyas uummanni aanaa keenya darbee uummanni biyya keenya rakkoowwan kana keessaa bahuudhaaf tokko ta'uu qabaa dammaquu qabaa jechuudha. Kanaaf qaamoleen hafanis uummanni Oromoo karaa adda addaatiin agartanii jirtu kaabaa kibbaan waamicha abbootiin gadaa haatolii siinqee keenya waamicha nagaa labsanii qaamoleen kana fudhatanii gara uummataatti makaman baay'ee galatoomuu danda'u qabu jechuudha. Dararaan keessattuu uummata Oromootirra gahaa ture dararaa guddaadha. Amma immoo rakkoo kana keessaa baanee namoonni hafanis gara misoomatti dhufanii rakkoon yoo jiraate biyya kam keessattuu bar rakkoon kan hiikkatu mariidhaan jechuudha. Marii biyyoolessaatiin namni kamiyyuu waliin mari'atee rakkoon yoo jiraate garaagarummaan siyaasaa yoo jiraate teessoo tokkorra taa'anii waliin mari'atanii ammas warroonni hafanis uummata Oromootiif tasgabbii uumuu danda'u qaban jechuudha. Galatoomaan ja'a mallattoon kaleessa pireezidaantiin keenya jaalatamaan jaalannoo obbo Shimallis Abdiisaadha. Mallatteessan nuti yeroo dura dursoo galee TikTok banu dhugaan seene jechuu yeroo dura yeroon argu bakka giseen namootii walii bibilbilu namni haalan gammadee jechuu akka dubartiidha dubartoonni keenya hedduudha gammade maaliif jennaan warri diinaaf kanaa banus numa yeroo nutti dhuftes kamiidhamus nuyi jechuudha dubartiin jechuu waan tana taateef mallattoon kaleessaa sun nam hedduudha harka guddaa parsantii 80% ol dubartiin gammachuudha qabdi akka kiyyatti jechuudha. Tanaafu waan nama gammachiisaati diinaaf karaa if bananii diinan taane hunda nagaa fayyaa waan nama geenye marti dhuftee nurratti dhiichisurra haafelleen akkanumatti muuxannoo fudhate araaramanii nu tokko tahanii misooma jalqabne kana misoomni amma amata jahan kana oduma gamanaan tabiraa xusxus jettus nuti misooma namni duubatti hambise tokko hin jiru namuutu galgala ganama baanee galgala galla waa'ee misoomatti if duuban deebinu beekamaadha. Tanaafu araarri uummata keenyaa sun kahafe kanas nu araarse misooma keenya nuti boru warra akka Itoophiyaatti biyyiti biraa dhuftee liqii nurraa liqeeffattu tahuudha qabna malee warra liqii san tahuu hin qabnus muummichi keenya jaalatamaan keenya Abiyyi Ahmad dubbatee jira jechuun hin dhageenyu tokkollee jedhee jira dhuguma hin dhageenyu bakka nuti hin dhageenyu jennaan hin dhageenyu haanan nuti arbaa jedhee Oromoon roorrifamteetu hin dhageessuun sun dhuguma roorroo ifitti hin dhiifnu nuti. Tanaafuu uummanni keenya kahafelleen walirraa dubbii adda addaadhaa taa'anii wal tarabuu fi kana faa dhiisanii hundinuu kara tokkotti rabbiin tokkotti nuu haa fidu jenna nuti yoonni dubartii taate immoo rabbii keenya kadhannus rabbiin dubartiirraa fudhata dubartii fi dhiirti tokko miti maaliif jennaan dhiirti an humnan qabaa jaa humnaan hin deemaa jaa nuti humni keenya rabbi qabna waan rabbi qabnuuf jecha yaa rabbi jennee galgala teenyee kadhannaan kadhaan teenya bakkaan nu geessi ilmaan keenyas gorfannee dargaggoota keenya shamarran keenya gorfannee warra waan tokko dubbii takkallee ta'alallee akkam fudhanne aga tanaan durallee nuti wanni hojjennu liigii dubartoota irratti waa'ee daa'immaniitii fi ijoolleedha akka aanaa malkaa Adaamatti wanni hojjenne kanaa takka jennee waan hin dhumamne bulchiinsi keenyas warra ragaa nu ba'u jechuu haga magaalatti bakka nuti beekamaadha waa'ee kanarratti. Tanaafu ammallee kahafellee
hafuura kaleessa dhufte kana qabannee itti yaanee walgahiis taate naannoo teenya taate waa'ee nageenya keenya irratti cimsine aanaan malkaa Adaamaa beekamaadha waan akkana irratti duraanis yoo waan takka naannoo biratti waa xusiin galgala dhaggeeffame nuti galgala bulchiinsi keenyas marii nu baasee nageenyi baay'ee mari'anneet bakkaan geenya jechuu tanaafuu nageenya keenya fuulduraafillee cimsineet itti deemna. Egaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Adaamaa Broadcasting Service qophiin addaa keenya akkuma itti fufetti jira. Qophii addaa keenya guyyaa har'aatiin egaa marii bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa waliigaltee nageenyaa waraana adda bilisummaa Oromoo wajjin guyyaa kaleessaa geggeesse irratti xiyyeeffachuudhaan miirri hawaasaa maal fakkaata jechuudhaan kutaa magaalaa Dambalaa aanaa malkaa Adaamaatti argamne kutaalee hawaasaa garaagaraa waliin marii geggeessaa jira. Jiraattotni aanaa malkaa Adaamaa kallattii garaagaraadhaan gammachuu isaanii ibsachaati kan isaan jiran. Keessattuu nageenyii fi misoomni adda ba'anii ilaalaman jechuudhaan waliigalteen nageenyaa guyyaa kaleessaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti mallattaa'ee hojii misoomaa keenyaaf humna guddaa nuu ta'a abdii nutti horeeraa jedhu. Ammas qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Ammasoo jiraattonni maal jedhu gara yaada isaaniitti sin dabarse. Duraan dursee ani carraa kana naa kennuu keessaniif nan galateessa. Ani Kumaandar Tumsaa Insarmuu jedhama. Jiraata aanaa kanaati. Maal inni baay'ee tokko inni itti gammadanii tokkoffaa uummanni Oromoo kaabaaf kibbaan oggaa ilaallu baay'ee tokko araarri nu haa godhamu na adda bilisummaa uummata Oromoo han badhee jiru han bosona keessa jiru kana wajjin araarri nu haa godhamu jedhee kaabaaf kibbaan Salaalee Baalee Wallagga Harargee Odunam dhiirri qamisii uffatee qotiyyoo xamadaadhaan haati siiqqee abbaan ulfaa abbaan kallachaa abbaan caaccuu kadhachaa ture. Yaa ta'u an baay'ee tokko kan inni itti gammadu yoo waliigalteen kun godhamu baay'ee tokkoon itti gammadeen. Maaliif nageenya yoo jiraate malee misoomni jiraata. Tokkoffaa nageenya irraan misoomni haan dhufu. Nageenya kanaan guddinni dhufu. Nageenya kanaan sabni nagaa ta'a, uummanni nagaa ta'a. Bakka jirutti, bakka galutti irriiba gaarii rafa. Nageenya yoo jiraate. Misoomnis akkasumatti guddachaa dhufa jechaadha. Kanaaf kana malee immoo ammas waliigalteen malattaa'uun homaa faayidaa hin qabu. Wanni isa guddaa barcumaa naannoo barcumaatitti wal ga'anii taa'anii hayyuu Oromoon hayyuu baay'ee qaba. Wanniin adda ta'uu hin danda'a. Yaadni namaa adda ta'uu hin danda'a. Yaada san immoo fidaniitoo mariidhaan tokko godhuun hin danda'amu. Mariin barbaachisaadha ammas. Gadi taa'anii mariidhaan tokko ta'aniitoo Oromoo tokko godhuu mariidhaan. Mari'annee akkamitti tokko taane jedhaniitoo mariidhaan tokko ta'uun barbaachisaadha. Carraa naa kennuu keessaniif guddaa galatoomadha. Maqaan koo dargaggoo Fiqaaduu Taamiruun jedhama. Dhugaa dubbachuudhaaf araara kaleessa walii mallatteessan keessatti gammachuu guddaatu nutti dhagahame. Akka dargaggeessa tokkootti nageenyi bu'uura waan hundaa waan ta'eedhaaf baay'ee natti dhagahame jechuudha. Kanarratti wanni nu gochuu qabnu dargaggeessi maal gochuu qabu? Dargaggeessa mootummaadhaaf misoomaaf kaatu ta'uu qaba jechuudha. Kanarratti ijaaramni dargaggeessaa sochii guddaa qaba jechuudha. Kanaaf parsantii olaanaa sadarkaa Itoophiyaatti kan beekamu dargaggeessa jechuudha. Dargaggeessi immoo dugunguruu lafee dugdaa biyya tokkooti jechuudha.
Kanaaf akka dargaggeessa tokkootti nageenyi barbaachisaa waan ta'eedhaaf irratti hirmaachuudhaan waan hojjechuu qabnu, waan nurraa eegamu shoora guddaa taphachuu qabna jechuudha. Akka aanaa keenyatti nageenya kana karaa gaachana sirnaatiin minishaadhaan TPH'dhaan dargaggeessi keenya keessatti hirmaatee hooggantoota keenya anaanaa wajjiniin halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirra jechuudha. Qofa dargaggeessi akka hojiitti galu gochuu, aadaa hojii cimaa akka qabaatu gochuu, yaada burjaajaa garaagaraatiin akka yaadni isaa hin bittinnoomne gochuun gahee dargaggeessati, gahee keenya. Gahee kana ammoo cimsinee dargaggeessa hunda keessatti wanti amma nu keessatti uumame kun nu asii baanee nageenyi wanti kaleessa ta'e sun laffamuu balballoofamuu qabaa jechuudha. Dargaggeessa biratti wanti kun dhagahamuu qabaa jechuudha. Karaa miidiyaatiin, karaa dhuunfaadhaan dargaggeessi wanti kun nageenya irratti tarkaaffii akka wanti tokko ta'u nageenyi kun akka itti fufsiisu dargaggeessi hirmaannaa guddaa gochuu qabaa. Egaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kabajamoo mariin addaa dhimma waliigaltee nageenyaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti mallattaa'e irratti xiyyeeffachuudhaan mariin addaa jiraattota aanaa Malkaa Adaamaa waliin taasisaa jirru ammas akkuma itti fufetti jira. Jiraattonni aanaa Malkaa Adaamaa waliigaltichi nuuf misraachoo addaatii jedhu. Waliigaltichi hojiilee misoomaa jalqabne kana daran onnannee akka itti nuuf taasisa. Milkaa'ina waliigaltichaatiifis hundi keenya humna beekumsaaf qabeenya keenyaan ni tumsinaa jedhaniiru. Waltajjii marii addaa kanarratti bulchaan bulchiinsa aanaa Malkaa Adaamaa obbo Magarsaa Dabalees argamaniiru. Akka hooggansa olaanaa aanichaatti waliigaltee mallattaa'e kana gocha qabatamaatti hiikuudhaaf maal yaaddan jenneerra. Walumaa galattis waliigalticha akkamitti ilaaltanii jennee obbo Magarsaa gaafanneerra. Yaanni isaanii akka ittaanutti dhiyaata. Obbo Magarsaa mee maal jettu laata? Hundaa ol nageenyi waa hundaa ol jechuudha. Hunduu nageenyaa gadi. Hunduu nageenyaa gadi yoggaa jennu hojii misoomaa, hojii siyaasaa, hojii hawaasummaa gaggeessinu kamiyyuu yoo nageenyi jiraate jechuudha. Kanaaf waggaa 4-5 keessatti qormaata keessa dhaabbatamee rakkoon nageenyaa asiif achitti osoo mul'achaa jiru hojiin misooma babal'aan hojjetameera jechuudha. Kanarraa ka'amee baay'ee isaa waan akka biyyaatti akka addunyaatti fakkeenya ta'uu qabu. Sadarkaa biyyaatti, sadarkaa naannootti, irras dabree sadarkaa magaalaa keenyatti hojii fakkeenyummaa gaarii qabu akka misoomaatti hojjetamee jira jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Magaalli keenya akka magaalaatti magaala tasgabbii qabduu fi nageenya ishee eeggattee hojii misoomaa itti fufsiistee adda durummaadha sadarkaa biyyaatti, sadarkaa biyyaa irra dabartee sadarkaa Afrikaatti muuxannoon adda addaa irraa waraabbamaa jiru waan ta'eef kuni bu'aan isaa waan nageenya qe'ee keenyaa hawaasni abbaa ta'e waan eeggateef jechuudha. Hawaasni waan abboomameef jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Sadarkaa aanaa keenyattis gaafa dhufnu aanaan keenya tasgabbii aanaa qabu uummata nageenya isaa eeggatee hojii misoomaa isaa hojjechaa jiru. Nageenyi gatii nama kaffalchiisa. Waan hojjette halkan takkatti diiga. Namni bahee hin galu, qotatee hin aramatu, daldalee bu'aan argatu, barsiisee iddoo barbaadamuun hin gahu waan ta'eef nageenyi hundaa olii kan jedheef kanaaf jechuudha. Kanarraa ka'amee akka waliigalaatti gaafa laallu rakkoolee qormaata waggaa 5 as uumanii shira adda addaa keessa jiru. Ilmaan abbaa tokko haadha tokko wal nyaachaa turree jirra jechuudha. Kanaaf kuni qabsoo uummata Oromooti. Qabsoo uummata hooggansa sadarkaa oliitii jalqabee haga amma obsa daangaa hin qabne obsamee raawwatame guyyaa kaleessaa oduu simbirtuun nageenya hunda keenyaa kan gammachiise jechuudha. Kan barbaadamus kana. Kan barbaadamus isa kana. Rasaasa gaafa dhukaastu doolaara dhukaastaa jechuudha baay'ee. Waraanni xiqqaa guddaan qabu. Tapha diinagdee taphattaa jechuudha. Kisaaraa diinagdee taphattaa jechuudha. Kisaaraa diinagdee ofii keenya wal waraannu san hin deebinee gaafa biyya keenya misoomsine immoo lammiin biyya kanaa lammiin Itoophiyaa hunduu yoo xiqqaate bu'aa guddaa keessa argachuu danda'a jechuudha. Waraanatti gaafa galtu immoo diinagdee biyya kanaa hangam gatii akka kaffalchiisu
jiruu hawaasummaa kan siyaasaa gaafii keessa hangam akka galchu ifa galaadha waan ta'eef kanarraa kaamee guyyaa kaleessaa marii yeroo adda addaa gaggeeffame waamichi yeroo adda addaa gaggeeffame hawaasa bal'aadhaan mootummaa naannoo keenyatiin irra dabree mootummaa federaalaatiin yaada fi yaada injifataa fi neeraa wanneetu barbaachisummaa aangoos walharkaa fuudhuu barbaachisu karaa saniin haa gaggeeffamu jedhee waamicha muummicha ministeeraa keenya taasisaa tureen sadarkaa pirezidaantiin keenya kabajamu Shimallis caffee irratti yeroo adda addaa waamicha dabarsaa ture guyyaa kaleessaa bu'aa guddaa argannee jirra jechuudha. Kuni qofti galmaa miti baay'een isaa nu hafaa jechuudha. Hojii guddaan nu hafaa jechuudha. Hojii guddaatu nu hafa kan hoggaa jennu nageenyaaf gatii kamiyyuu kaffallee raawwannee biyya kana tasgabbeessuun gahee hooggansaa gahee caasaa nageenyaa qofaa miti jechuudha. Gahee uummata bal'aati. Uummata abboomsuudha. Uummata biratti ajandaa gochuudha. Ajandaa gochuu qofaa miti uummanni fudhatee raawwatee qeesaa akka ittiin eeggatu kan qeesaatii badee bosonatti gale akka ittiin waammatu daa'ima isaa mana keessaa baddeetoo bosona galte ilma isaa badee bosona gale obboleessi isaa bosona gale waamee raawwate karaa nagaatti fiduu qaba waan ta'eef dhimmi nageenyaa dhimma hundaati jechuudha. Dhimma caasaa muraasaa dhimma caasaa mootummaa dhimma uummataa qofaa miti jechuudha. Waliigala isaa kan hundaatu waan ta'eef guyyaa kaleessaa kutaan hawaasaa sadarkaan jiru uummanni hin gammanne muraasa yoo ta'in alatti jinni yoo ta'in alatti namni gammadee jira jechuudha. Yoo namni biyya biraan qabu biyya kana alatti biyya biraan qabnu waan ta'eef. Kanarraa kaamee daangadhaa daangatti namoonni fedha addaa qabaniin alatti fedha addaa gaafa jennu achi keessatti namoonni bu'aa argatanii jiraachuu malanii isaaniif liqimsamuu dhiisuu mala kan dararame haati hiyyeessaa qonnaan bulaa abbaan hiyyeessaa jaarsi guddaan kan jiru lubbuun isaa jiru gubate dubartiin gudeedamte ajjechaa sukkanneessan gaggeeffame wanti ijji agarre waa baay'ee jira jechuudha waan ta'e kanarraa kaa'amee qaamni kun irra ga'e gammachuu addaa ibsatee jira jechuudha. Du'iinsa keessatti walajjeesuu keessatti gocha sukkanneessaa hojjechuu keessatti warri immoo dolaara manazzaranuu jiraatan muraasni kan gammadan jiraachuu malan jechuudha. Isaanis uummata Oromoo uummata Itoophiyaa bakka hin bu'an. Uummata Oromoo uummata Itoophiyaa bakka hin bu'an jechuudha. Warra dhiiga namaatiin daldalu waan ta'aniif. Kanaaf waliigala isaa qaamni ammas hidhatee bosonatti hafe. Waamicha godhafee carraa kana fayyadamee raawwate karaa nagaatti dhufee yaada fi mariidhaan waa hunda isaa mo'atee raawwate biyya kana keessatti olaantummaa yaadatii fi yaadatiin qofa biyyi kun amma itti fufuu kan dandeessu. Karaa kamiinis haa ta'u qawwee barbaadde yeroo obsite biyya kana mo'attee raawwatteetoo teessoo qabachuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf qaamni bosona jirus kan guyyaa kaleessa akka fakkeenyatti fudhatee raawwate karaa nagaatti deebi'ee raawwate uummatatti makame mootummaa wajjin garaagarummaa yaadaa taa'ee teessuudhaan waliin mari'atee hiike karaa nagaatiin jiruuf jireenya isaa akka gaggeessuu fi dhimmi uummata kanaa yoo itti dhagahama ta'e jechuudha. Quuqama uummata kanaa yoo dhuguma qabaate carraa kanatti fayyadamee qonnaan bulaa qe'ee irraa buqqa'aa jiru jiraataa magaalaa qe'ee irraa buqqa'aa jiru diinagdee biyya kanaa qisaasamaa jiru diinagdee biyya kanaa asiif achi deemtee daldaltee yookiin immoo walitti hidhamiinsi godhameetoo guddina ariifachiisaa fi kanaaf gufuu ta'uurra jennee deemnu kana gufuu ta'uurra waan amma carraa kennameef kana fayyadamee karaa nagaatiin akka uummata isaatti deebi'eetu yaadaaf yaadan qofa mari'atee akka waliin hojjennu kan jedhuun qaba. Dhumarratti uummanni keenya ammallee of dagachuun qabu jechuudha. Of dagachuun qabu. Caasaan nageenyaa keenya uummanni keenya shirriin beekamu waan ta'eef qeesaa eeggachuu kan duraanitti olitti haga diinni harcaatu naftee qulqullooftutti hojii nageenyaa sirriitti hojjechuu qaba waan ta'eef karaa kanaan of dagannaa malee hojii keenya milkeessaa deemnu jedha. Warri ABS's sadarkaa aanaa keenyatti argamtanii sagantaa kana qopheessitanii yaada uummataa fudhachuudhaaf aanaa malkaa Adaamaatti dhufuu keessaniif galata guddaa qabdu galatoomaa isin jedhamu. Dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kabajamoo qophii addaa dhimma waliigaltee nageenyaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guyyaa kaleessaa mallattaa irratti xiyyeeffachuudhaan mariin jiraattota aanaa malkaa Adaamaa wajjin geggeessaa turre kana fakkaata.
Jiraattotni aanaa Malkaa Adaamaa sagantaa marii addaa keenya irratti argamuudhaan yaada nuu gumaachitan hundi keessanuu guddaa galatoomaa. Qophicha goolabneerra. Qophiilee Adaamaa Broadcasting Service wajjin turtii gaarii qopheessee dhiyeessuun Alamuu Hirphaa, ogeessi kaameeraa Oliifan Tasfaayee qaqqaceelchuudhaan Awweeraa fi Qaaduun waliin turan. Horaa bulaa deebanaa.